Abbaani osoo TV ilaalaa jiruu ija wayinii tokko nyaataa ture. Mucaanis suuta jedhee jalaate. Abbaan arge. Maaltu uumamaa jedheeti ammas of shakke. Yeroo kana waan godhu wallaale. Abbaan TV isaa ilaalutti fufe. Ammallee akka taasaa ta'ee daabboo wayii of biraa qabaa ture. Mucaan dhokatee ilaalaa ture. Yeroo kana suuta jedhee dhaabbattillee hatee ba'e mucaan. Abbaan ammas argee rifate mataa qabate. Maaltu ta'utti jira jedheeti ammas waan dhugu fudhate. Waan dhugu kanas mucaan wadaroo dheeraa itti godhee yeroo osoo abbaan hin argin wanticha keessaa dhugee fixa. Ujummoo qal'aa isaa waan inni dhugaa jiru san keessa godhee keessaa xuuxee dhugee jira. Abbaan garuu hin argine. Maaltu dhugaatii koo dhuge jechuun abbaan rifate. Ammas homaa daawwiin isaa TV irra jira. Amma argee jira kunooti. Maaltu ta'e jedhee rifate. Yeroo kanatti ammallee shakkee mame. Foon lukkuu qopheessee ashaboo irratti firfirsee akka garaa muruu gochuuf qopheesse. Yoo isa kanas hatee booda irratti qabamee gara mana fincaanii deemuun oolu jedhee ammas qopheeffate. Abbaachi jidduu kana godhuma TV ilaaluu irreebni qabate. Mucaanis suuta jedhee akkuma barate dhufe. Deemsi isaa kophee qullaadha. Amma wada argu maaltu jira jedhee foon lukkuudhaa arge. Foon lukkittii fuudhee gara siree isaa deeme. Achirra taa'ee osoo nyaataa jiruu foon lukkittii soogiddi yookaan ashaboon itti baay'ate. Yeroo kanatti mucaa garaa muruun dhufe. Mucichis waan godhu wallaale. Nyaatichis achirraa siquu dideera. Ashaboonis itti baay'ateera. Yeroo kana garaa dhukkubse. Amma garaa qabachuun dhufeera. Maal ta'uuf deemaree akkam ta'a? Fiigee mana fincaanii seene. Abbaan ija tokko banatee ilaale. Edaa isaatu naataa ture jedhee amma dharge. Arguu qofaa miti waan inni godhaa ture hunda amma galeefi. Innis cinqaa dhibee irratti kufeera. Garaa isaas ashaboon guuteera. Akkamiin keessaa ofirraa baasuu danda'a?